Kadir Bariso kubbaa fudhateeti garee daa'iidhaaf jechuudha dhayuu fedha. Jamaal Xiqqisaan osoo goolii galchuuf fiigu goolii galchuuf fiigu itti bu'eeti Barranyaatti yookaan ammoo tabsiisaa yookaan kochiitti bu'eetiin Jamaal lafti marteenichi taa'u jira. Eeggartoonni illee heddummaataniitiin laaluu jiranii akka Sheekhaa fa'aa akka Nasibuu fa'aa akka ijoollee Somaalee hedduu jechuudha. Ahmadi afoo dhaabbatee jira sa'aatiin haadhumatuuf. Maamush Goobanaa kubbaa qabatee jira. Maamush Goobanaa irraa kubbaa fudhatan Ramadaan Huseenitti afuufamee jiru. Allahu akbar.